Lafichi wanti laficha guutes hundinuu kan Waaqayyooti. Biyyi lafaa fi warri isa keessa jiraatanis kan isaati. Inni galaana irra hundee isaa kaa'eera. Bishaan irra jabeessee dhaabeera. Lakkoofsa 3. Gara tulluu Waaqayyootti ol ba'uun kan ta'uuf eenyu? Iddoo isa qulqullaa'aa keessas dhaabachuun kan ta'uuf eenyu? Isa harki isaan xuraa'in, garaan isaa qullaa'aa ta'e, isa yaada isaa wanta sobaa duukaan kaafne, isa sobaan hin kakannedhas. Inni Waaqayyo biraa eebba, gooftaa isaa fayyisaa isaa biraas dhugaa hin argata. Dhaloonni Waaqayyoon barbaaddatan kun warra akkasiiti. Yaa Waaqayyo isa kan Yaaqoob, warri fuula kee arguu fedhan isaanuma kanadha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ergaa afurri Waaqayyo kutaa kana keessa naa kennu mata duree gaaffii qaba. Ol ba'uun kan ta'uuf eenyu? Mata duree jedhu irratti dubbadha. Meesinuu na duukaa dubbadha. Ol ba'uun kan ta'uuf eenyu jedhame? Eeyyee. Kutaa kana keessatti Daawititu karaa faarfannaa gochaa Waaqayyo isaa godhee himaa. Egaa karaa faarfannaa Waaqayyoon kadhatamaa, karaa faarfannaa raajiin raajamaa, karaa faarfannaa Waaqayyoon galateeffama. Ergaa Waaqayyo Daawit keessa bulche keessatti Daawit seenaa isaa nama akkamii ta'e baay'een keessan beektu. Nama Waaqayyo iddoo gadiitii isa fuudhe, nama Waaqayyo garaa isaa jaalate, nama ija maatii isaa fuulduratti, ija ollaa isaa fuulduratti Waaqayyo isa dibedha Daawit. Nama kanatu yeroo hundumaa gooftaa isaa jajata. Kanaaf akkas jedhe, wanti Waaqayyo uume kun hundumtuu kan isaatii jedhe. Lafichi kan isaati, samiin kan isaati, wanti jafoonitti mul'atu mul'anne hunduu kan isaati, nuyyuu kan isaatii jedhe. Kanaaf inni guddaadha, inni jabaadha jedheetu waa'ee guddummaaf, waa'ee aangoo Waaqayyo isaati yeroo hundumaa Waaqayyo maal akka jaalatu, Waaqayyo maal akka jibbu, Waaqayyo malli isaa maal akka ta'e karaa faarfannaadhaan Daawit yeroo inni Waaqayyoon ibsu, yeroo inni Waaqayyoon galateeffatu argina. Kanaaf inni galaana irra hundee isaa kaa'eera, bishaan irras jabeessee dhaabeera jedheetu gara tulluu Waaqayyootti ol ba'uun immoo kan ta'uuf eenyuree? Waa'ee ol ba'uun haasa'a ganama kana. Gooftaan Yesuus Kiristoos ol waaqarraa gara dachee kanaa kan dhufeef olitti nu fudhachuudhaaf. Isa kana bartoota waadaa galeera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 dhattanii dubbistan, garaan keessan hin raafamin, anatti isa amanaa, abbaa kootti isa amanaa, iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu iddoon jireenyaa hin jiru ta'e isinittan himan ture. Amma dhaqee iddoo sana isiniifan qopheessa. Garuu iddoo sanatti immoo deebi'ee dhufee sin fudhadhaa jedhe. Olittan sin fudhadhaa jechuu isaati. Kanaaf amanaan ol ba'uu qaba. Maal keessaa? Waan isa qabe, waan isatti bitaa ta'e keessaa ol ba'uutu isarra jira. Gooftaan Yesuus nu baasuudhaaf, gidiraa keessaa, cubbuu keessaa, garbummaa hamaa jalaa nu baasuudhaaf ulfina waaqummaa isaa sana gadhiisee dhufee nama ta'e. Ol nu baasuudhaaf. Waa'ee olii akka yaannu, waa'ee mootummaa Waaqayyoos akka yaannu macaafni qulqulluun nutti hima. Kanaaf amanaan maal gochuu qaba? Ol ba'uu qaba. Nama sinjinaatti garagalaa akkas jedhaani ol ba'uu qabdaa jedhaani mee? Ol ba'uun kan ta'uuf eenyudha? Namni ol ba'u nama akkamiiti? An jedhu ilaalaa deemna. Yoo ol ba'e moo maaltu isa eeggata? Akkamitti immoo ol ba'uun danda'ama? Gooftaan Yesuus Kiristoos ol nu baasuudhaaf dhufe. Biyya lafaa kana keessaa yaada keenya baasuudhaaf dhufe. Jireenya keenya kana baasuudhaaf dhufe. Namoonni baay'een dachee kanarratti saatii kana olaaltan kaleessa sarras waa'uma biiftuu gadiidhaaf yeroo isaan boo'an, yeroo isaan rakkatan, yeroo isaan qoraman argina. Kanaaf Daawit maal jedhaa? Gara tulluu Waaqayyoo isa guddaa sanatti eewutu ol ba'eedha. Tulluun kuni tulluu maaliitu jettan? Tulluu Waaqayyooti.
tulluu waaqayyo tulluu ulfinaati. Tulluu waaqayyo jechuun iddoo waaqayyo jiru jechuudha. Waaqayyo bara Musee tulluu irratti mul'achaa ture. Gaara Siinaa irratti mul'achaa ture. Abboommi isaa achitti itti kenne waaqayyo Museetti. Kanaaf tulluu waaqayyo inni jedhamu kun iddoo argamsa waaqayyo jechuudha. Lafa waaqayyo irra jiraatu, lafa waaqayyo irra buufatu. Kanaaf iddoo tulluu waaqayyo irra jiru sanatti eenyutu ol ba'a? Nama akkamiitu ol ba'a? Bara Museen tajaajila kennee saba sana keessa Musee duwwaatu tulluu waaqayyotti ol ba'ee ergaa fudhatee gad deebi'e, abboommi fudhatee gad deebi'e, fuulli isaa geeddaramee gad deebi'e. Tulluu sanarra waaqayyo ture waan ta'eef. Tulluu waaqayyoo kun iddoo waaqayyo jirudha. Iddoo argamsa waaqayyooti. Kana jechuu barbaade Daawit jechuudha. Kanaaf egaa amanaan eessatti ol ba'uu qaba? Waan sadi isinitti hima. Tokkoffaa tulluu waaqayyo irra jirutti ol ba'uu qaba. Namni baay'een iddoo waaqayyo hin jirre keessa jiru. Argamsa waaqayyo keessa hin jirre keessa jiru. Lafti argamsi waaqayyo keessa hin jirre nuuf du'a, nuuf salphina, nuuf kisaaraadha. Iddoo waaqayyo irra jiru garuu yoo jiraanne nuuf boqonnaadha, nuuf gammachuudha, nuuf haara galfiidha. Kanaaf amanaan eessatti ol ba'uu qaba? Gara tulluu waaqayyootti ol ba'uu qaba. Tulluu waaqayyoo irra maaltu jira? Waaqayyotu jira. Mee nama si cinaatti naa garagaleeti tulluu waaqayyootti ol ba'uu sirra jira ilaane. Ol bayyaa Musee sittan dubbadha. Tulluun ani irra jiru kanatti immoo namni soriinis akka hin dhiyaanne xuraa waan ta'eef. Tulluu waaqayyo irra buufatu qulqulluudha. Tulluu sanatti namni soo bu'e, horiin soo bu'e hin du'a. Of eeggadhu, of eeggachiisi saba sana. Garuu ani boru waan an gadi bu'uuf namni hunduu jireenya isaa qulleeffatee wayyaa isaa miiccatee naa eegu. Ani tullicha irratti an gadi bu'ee saba kootti dubbadha. Tulluu waaqayyoo kun tulluu argamsa waaqayyootiin sinin jedha. Kanaaf amanaan dachaa rakkinaa keessaa gara tulluu waaqayyo irra jiru sanatti ol ba'uu qabna. Gara gaara waaqayyo irra jiru sanarratti ol ba'uu qabna. Daawit kanaaf iji koo yeroo hundumaa gara gaarotaa ilaalaa, of jalan ilaalu akka kormaan daaqqoo. Daawit yeroo hundumaa oli yaadisaa, oli mul'annisaa, oli kadhannaasaa, oli hawwiisaa. Kanaaf waa'ee oli haasaa. Gooftaan bara kakuu haaraa keessattis inni olii dhufe waa'uma olii dubbata. Inni lafa kanarraa garuu waa'uma lafa kanarraa dubbata. Kanaaf Iyesuus olii waan dhufeef waa'ee olii lallabe. Waa'ee biiftuu gajjallaa miti. Mana ijaarrattaa, hin sooromtaa, Ameerikaa dhaqxaa, Chaayinaa dhaqxaa, Dubaayii dhaqxaa jedhee nama tokkotti raajeen lallabne Iyesuus. Waa'ee garuu jireenya bara baraa, waa'ee isa ol gubbaa sanaa warra isa dhufan bira dhufan hundumaatti lallabaa ture. Iyesuus olii dhufe waan ta'eef inni olii dhufe hundumaarra jira. Meesinu akkas jedha, inni olii dhufe hundumaarra jira jedha. Jedha inni olii dhufe hundumaarra jira jedha. Nama si cinaatti garagalii inni olii dhufe hundumaarra jira jedhaane. Iyesuus gooftaadha. Lallaba reefutti galla isa dhaqu warri kaan. Ishee deebisaa yaada keessan. Iyesuus gooftaadha. Ol ba'uun eenyuuf ta'a? Amanaadhaaf ta'a. Kanaaf amanaan eessatti ol ba'a jenne? Eessatti ol ba'a? Ameerikaatti jedhe ol ba'a tulluu waaqayyootti jedha sagalee waaqayyoo. Tulluu waaqayyootti ol ba'uu qaba. Lammaffaa amanaan iddoo isa qullaa'aa sanatti ol ba'uu qaba. Maal jedhee? Gara tulluu waaqayyootti ol ba'uun kan ta'uuf eenyu? Iddoo isaa isa qullaa'aa keessa dhaabachuun kan ta'uuf eenyu? Nama arge miti iddoo qullaa'aa keessa kan dhaabatu. Lafa waaqayyo jiru keessa kan ijaajju. Nama arge miti. Eenyutu ol ba'a kan jedhu tan dhufa. Eessatti ol ba'uu qabna? Iddoo isa qulqullaa'aatti ol ba'uu qabna. Biyya amma keessaru, lafti amma keessaru, naannaannu amma keessaru qulqullaa'aa miti. Biyya kam laqi qulqullaa'aa miti. Qilleensi isaa qullaa'aa miti.
mannitti galtu qullaa miti. Karaanatti irra deemtu qullaa miti. Minaan bishaan nuyi dhugnu qullaa miti. Kanaaf iddoo Waaqayyo jiru sanatti, iddoo qullaa sanatti ol ba'uun kan ta'u beeknu ittiin nufa. Nu iddoo isa qullaa sanatti ol ba'uu qabna. Yesus iddoon inni qopheessaa jiru iddoo qullaadha. Iddoon qullaan immoo nama qullaadhaaf ta'a. Iddoo qullaa sanatti waamamne eenyutu ol baaree jedhaga. Eenyutu iddoo qullaa keessa dhaabachuun ta'aaf. Amanaan iddoo qullaatti ol ba'uu qaba. Lafa qullaa dhaabachuu qaba. Sadaffaa amanaan gara iddoo Yesus jirutti ol ba'uu qaba. Nama siccinaatti garagala akkan daganne darasuutan dubbachaara. Gara iddoo Yesus jirutti ol ba'uu qabda jedhaane. Bakka Waaqayyo jirutti ol ba'uu qabda na jedhaane. Maaliif miidhamte? Maaliif kassarte? Maaliif duwwaa taate? Maaliif gungumtuu taate? Maaliif Waaqayyo sirraa fagaate? Iddoo Waaqayyo jirutti waan hin dhufneef, waan ittiin baaneef, arrayyuu namoonni baay'ee irraa Waaqayyo fagoodha. Waldaa hin naqu Waaqayyo isaan irraa fagoodha. Hin faarfatu Waaqayyo isaan irraa fagoodha. Hin jiran iddoo Yesus jiru. Waldaa hin dhufu, torbeedhaan hin dhufu, guyyaadhaan hin dhufu, Waaqayyo garuu isaan irraa fagoo kan ta'e jiru. Amanaan iddoo Yesus jirutti ol ba'uu qaba. Iddoon ofii koo jiraadhuttan deebi'ee dhufee si fudhadha. Lafa argamsa Waaqayyo gaafa jiraannu utuu nyaatiin deeffanna. Lafa Yesus jiru, mana Yesus keessa jiru, nagaatu jira. Biyya mandara Yesus keessa jiru, charchi Yesus keessa jiru, nagaatu jira. Micoo Waaqayyo wajjin jiru, nagaa qabdi. Mucaa Waaqayyo wajjin jiru, hojjetaa Waaqayyo wajjin jiru, tajaajilaa Waaqayyo wajjin jiru, yeroo hundumaa nagaa qaba. Eenyu gaa iddoo Yesus jirutti kan ol ba'u? Eenyu iddoo qullaa sanatti kan ol ba'u? Eenyu iddoo tulluu Waaqayyo irra jiru sanatti kan ol ba'u? Har'a nyaanne, dhugne, uffanne, dibanne, babbareenne, sooromne iddoo lafa jalaa sanatti gadi buuna moo iddoo Yesus jirutti ol baana laata? Namni baay'een waan foonsaa malee waa'ee lubbuusaa dagateera. Dhaloonni har'a jiran baay'eessa dhaloota akka bara Noohiiti. Dhaloota akka bara Ermiyaas. Bara Noohi keessa namni lallaban dhaga'u. Lallaba Noohiitti lallabaa ture namni dhaga'e hin jiru. Lakkii nyaatamtu, lakkii badiisin dhufaa, lakkii qalbii jijjiirradhaa, lakkii liqinfamuun dhufaa jira gaafa itti qoosuudha. Inni garuu hojii isaatti fufe. Maarkaba isaa soquutti fufe. Galaa borii qopheeffachaa jira. Namni waa'ee olii yaaduu dhiiseera. Namooti Waaqayyo isaan gargaare immoo waa'een samii kan yaadan jiru arrayyuu. Waan lafarraa natti hafe isa olii foon jiraadhe anaaf ulfina kan jedhan jiru arrayyuu. Waan lafarraa kan ittiin urgoofne, shiroon kan ittiin urgoofne, faashinni kan ittiin urgoofne, salbaajii lafarraa kan ittiin urgoofne, waa'een biyya alaa dhaquu dhiisuu kan ittiin urgoofne, waa'een mana isaanii galgalaa, waa'een Yerusaalem kan itti urgaa'u har'ayyuu jiru namoota keessaa namni jira. Dargaggoota keessaa dargaggeessi jira. Haadholii keessaa haati jirti. Abbootii keessaa namni jira. Waaqayyo ol si haa baasu. Ameen. Mee akkas harka kee ol kaasi. Ol ba'uun kan ta'u fanaa'edha. Faallaan ol ba'u immoo gadi bu'uudha. Bara biyyi lafaa gadi deemu nuyi ol deemna. Bara warri baratan caafataa deeman nuyi argachaa deemna. Bara biyyi lafaa gaddaa deemu nuyi gammadaa deemna. Bara biyyi lafaa salphachaa deemu ulfaachaa deemna. Isaan gadi dhumaa deemu nuyi dabalaa deemna. Mee an ol kaan deema jedhaayi. Kanaaf ol ka'uun kan ta'uuf, ol ba'uun kan ta'uuf iddoo Waaqayyoo jiru sanatti kan ol ba'u. Iddoo qulqullaa sana keessa kan jiraatu. Nama baay'ee soorome, nama baay'ee beekamtii qabu. Nama akkamitti iddoo Waaqayyo jiru sanatti ol ba'a? Tarii namni mootota biyya lafaa kana bira dhaqu nama baay'ee barate ta'uu danda'a. Nama baay'ee birrii qabu, nama aangoo qabutu mootota bira dhaqa ta'uu danda'a. Namoonni akka kee ikoonomiidhaan barnootaan xiqqoon karaatti dhiyaannu hin qabu. Nama bira ulaagaa wayii nama geessisu iyyuu jira. Ol ba'uun isa guddicha sana bira ee'uudhaaf ta'a.
sajalqaba nama jireenyi isaa qullaa'etu ol ba'a. Nama sijinaatti naa garagalaati nama jireenyi isaa qullaa'etu ol ba'a jiraatti ma jireenyi keen qulqulloofne taanaan ittiin ol hin baatu jedhaani. Nama tokko lallabni keenya tuqeedhu sinin xunne taanaan hin lallabneen dhageessanii si tuquu qaba. Isa sirriirra jiru hin jabeessa, isa sirriirra hin jirre immoo hin qajeelcha. Jireenya qullaa maal jedha achumatti iddoo isa qullaa keessa dhaabachuun kan ta'uuf jedheetu lakkoofsa 4 irratti isa harki isaa hin xuraa'in garaan isaa qullaa'aa ta'e. Bara ammaa kana jireenyi qulqullummaa Waaqayyo waan hin barbaanne namatti fakkaata. Waaqayyo manni itti argamu iddoon itti argamu eessa wattan warra garaa qullaa qaban biratti. Warra harki isaanii qullaa, warra yaadi isaanii qullaa, warra arrabni isaanii qullaa. Maaliif Waaqayyoon arguu dadhabdan? Maaliif Waaqayyoon arguu dadhabne? Garaa keenyatu rakkisaadha. Warri yaadi garaa isaanii qullaa'oo haa gammadan. Maatiyoos boqonnaa 5 keessatti isaan Waaqayyoon arguudha. Waaqayyoon arguu maaf dadhabde mana keettoo jettee garaa keetu fayyaan qabu. Garaan isaa nama qullaa'aa ta'etu, nama harki isaa qullaa'aa ta'etu ol ba'a jedhe Daawit. Rakkoon bara kana jiru namni rakkoon lallabaa, rakkoon faarfannaa, rakkoon waaqeffannaa hin jiru bara kana. Rakkoon qulqullummaa garuu baay'ee. Dhuguma isinitti hima. Ammam jireenyi keenya qullaa'ee jira. Utuu Yesuus har'a ka'ee dhufe nama meeqatu ol ba'a laata? Moo asitti hafa? Waa'een jireenya qulqullummaa yaaduu dhiifameera. Nama waa'ee qulqullummaa nutti lallabu hin jaallannu. Waan hammeenyi cubbuun heeyyamame nutti fakkaata. No. Waaqayyo eenyuun ol baafata wattan warra qullaa'oo. Mee Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irraa isa jiru baafadhaa. Phexros 3:10 guyyaan gooftaa immoo akkaattuun dhuftutti hin dhufa. Guyyaa sanatti bantiin Waaqa sagalee guddisee didichuun hin didimu. Ijoon uumama lubbuun qabne hundinuu hoo abiddaatiin wal gadhiisa. Lafti wanti irratti hojjetame hundinuu gubatanii badu. Yemisiraach hinnati waggaa dheeraatti dadhabdee mana ijaarratte baduuf jira. Darajee miteen jedhe. Kinoo ergaa jira macaafata. Gubatanii badu. Hoo abiddaatiin badu. Wanti kun hundinuu akkasitti wal gadhiise ergatee isin namoota attamii ta'utu isinii taaree jedha. Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuun isin irra jireenya. Qulqullummaa uffataa ollaatu arga. Qulqullummaa isa keessaa Waaqayyootu arga. Namni baay'een harkisaa xuraadha. Harkisaa dhiiga dhangalaaseera. Harkisaa mattaa fudhateera. Garaansaa hamaadha. Utuu argatee obboleessa isaa micciiree kana jeesu baay'eedha waldaa keessaa jiru. Utuu argatee garaa keenya murteessaadha ol ba'uudhaaf. Garaan kee qulqulluu miti taanaan ammallee of sakattaa. Ofaa sakattaan ol ba'uun kan ta'uuf iddoo Waaqayyo jiru jireenya bara baraatti ol ba'uun kan ta'uuf nama baay'ee birrii qabu miti. Birriin keessuma irratti bada. Asuma irratti yeroo itti fayyadamta. Gaafa duute garuu isa xaarte nama biraa dhufee itti fayyadama. Maafan xaaree Solomoon. Maafan dadhabee wanti biyya lafaa waa'een baasu jedheetu abdii kutatee irraa deeme Solomoon ogeessichi. Wanta biiftuu jalatti hojjetamu baay'ee argeera. Kanaafan jireenya jibbeen waa'ee olii dhufeef. Namni tokko waa'een olii jalaa dhokateera. Jireenyi olii jalaa dhokateera.
iddoo ol ka'aa iddoo Waaqayyo jiru tulluu Waaqayyo sanarra jiraachuu kan dandeenyu yoo garaan keenya qullaa'eedha. Namni baay'een cubbuu hojjetee jajabaatee tajaajila. Maaliif kana goote oodhame hin jibbama. Namoonni har'a qoosanii boru gatii isaanii fudhatu. Macaafuma jedha. Maaliif Waaqayyo jalloota fixu jenna miti? Guyyaan badiisaa jira jedha macaan. Guyyaan itti gatii argatan jira. Guyyaan itti adda ba'an jira. Guyyaan calalamuu jira. Warra harki isaanii hin xuraa'in, warra jireenya isaanii eeggatan, warra jireenya isaanii hin xureessine, warra arraba isaanii hin xureessine. Waaqayyo iddoo ol ka'aa iddoon ofii jiruudhaan isaan fudhadha. Firoota koo qullaadhaa garaan keenya. Qulqulluudhaa sammuu qulqulluu qabna. Obboleessa keenyaaf dhuguma garaan keenya qulqulluudha, walii qulqulluudha. Ol ba'uudhaaf jirra. Sammuun nama baay'ee micciiramaadha. Gaafa garaa dhugaadhaan hojjettu, jiraattu, namni sitti gammaduu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu sitti gammada. Harka kee deebisi amminarra. Garaa kee deebisi. Baranooyi garaa namaatu jallina duwwaa yaadeedha. Seera uumamaa boqonnaa 5 gara dhumaa fi boqonnaa 6 gara jalqabaa dubbisa. Waaqayyo nama uumuu kootti nan gaddee maa'ennaan gara nama hundumaa gaafaraan garaan isaa micciiramaadha. Namni gaarii yaadu hin jiru. Namni waan qajeelaa dheebatu hin jiru. Nam balleessa bakka jedhee murteesse Waaqayyo. Sababiin qulqullummaan badaa deemeef hafuurri qulqulluu waldaa keessatti iddoo dhabe. Sababii qulqullummaa waldaa keessaa badeef maatii gidduudhaa badeef namni baay'een waliin ooda. Qulqullummaan utuu jiraate hafuurri Waaqayyoo jira. Hafuurri Waaqayyoo jira innaan jaalalli jira. Tokkummaan jira, eebbi jira. Siniifan kadhadha ganama kana. Harka keessan ol kaafadhaa. Inni dhugumatti dhiqee nama qulleessu dhiigisa. Harka kee ol kaafadhaa. Daraa kee siifan kadhadha. Yaa Gooftaa ganama kana jireenyi nama kana si durattaa qullaa'u. Dubbiin amma sinitti dubbadheen qulleeffamtanii tokkumatti bartootaan dubbiin dhufe kun nama ajjeesuudhaan miti nama qulleessuudhaafi nama garaan saamaa ta'e nama harki saamaa ta'e nama jireenyi koo sirrii miti jedhee of dhiyeesse ganama kanaati qulqulleessi Yesuus. Merka kee gadi hin deebisin yaa Yesuus jedha. Jireenya koo qulleessi jedha. Cubbuun ati dhoksaatti gootu guyyaa tokko si jeesa. Baasi mana keeti. Jireenya xuraa keessa dhaabatteen lallabin hin tajaajilin. Hin waaqessin. Yeroof cubbuu keenya nama dhoksina malee Waaqayyoon arga. Garaa qullaa'aa qaban ol ba'uudhaaf kan ta'uuf warra akkasiiti waan ta'e. Lammaffaa ol ba'uun kan ta'uuf nama jireenya isaa keessa sobni hin jirredha. Ushate leellebet. Akkas jedhe Daawit. Isa sobaan hin kakanne. Isa wanta sobaa duukaa yaada isaan kaafnedha. Namni baay'een dhuguma sinitti hima jireenya sobaa keessa jira. Waliin isaa sobaa oola, hiriyaa isaa sobaa oola. Gaa'ila isaa keessatti wal soba. Lafa hojiitti wal soba. Nuyi cubbuun guddaa ta'e nutti mul'atu ejja. Somnis mootummaa Waaqayyootti akka ol hin baane nu godha. Heewu iddoo ol kaasanatti kan ol ba'u warra yaada isaanii waan soba hin soba ijoollee biyyi lafaa soba. Sobee ofitti si harkisa booda si gana soba. Soba waan dhugaan taane waan hin jirre jechuudha. Waan hin fakkeenne fakkeessuu jechuudha. Soba wanta nama hin fayyadne wanta nama wajjin hin jiraanne. Namoonni baay'een of sobu. Of shawwadu Waaqayyoon shawwanna reenu shawwadu jechuudha. Namni baay'een bilbilaa wal soba. Jireenya isaa keessatti wal soba. Hiriyaa wal soba.
namni ani sobeen beeku jiraas keessa. Nama si jinaatti garagalee akkamii nama sobu fakkaatamoo sobdeettaa sobdee beektamoo beektorii hin beessaa fuulli isaayyuu nama sobu laali sirritti laali. Nama tokko kiristaanummaa jala of dhoksuu jireenya sobaa jiraatu. Isini waldaa miti raajii waldaa miti paasterii waldaa of gowwomsaa jirtu. Jireenya dhugaatti nu waame jireenya dhugaa waaqessadha. Jireenya dhugaa jiraadha. Isa dhugaarra naagale isinitti ni moote oomitti himte saba kottee dhiboonu na gaafata waan ta'eef isinitti hima. Hoobin sobina. Waaqayyoon hin sobuu yaalina. Sobaan hin kakatina. Amma kakaan bara kana adagaan attaabuuson. Gommaa isaa jedhu. Maa kakattaa? Adagaa biyyarra hin jirre nattaa fiduun. Hin sobaa? Sobaadhuma? Waaqayyo sirraa naa naxxalu. Maal gochuudhaaf? Dhugaa dubbachuudhaaf? Sobanii? Yeroo akkas jedhanii kakatan dhugaas inni fakkeessi. Garuu namoonni tokko warri sobaan kakatan guutaniiru. Obboleessa kee irratti ragaa sobaan bahin jedhama jaal. Waan hin agarre arge jechuun, waan hin dhageenye dhagee jechuun, waan hin goone godheera balu jechuun yakka guddaadha. Namoonni baay'een jireenyi isaanii, manni isaanii, hafuurri isaanii badaa kan jiruuf jireenya sobaa keessa waan jiraniif. Sobni hundeen qabu dhugaan gaafa dhufe gadhiisa. Ageessani tajaajilaan sobu hamma inni dhugaa dhufutti yeroo si soba. Gaafa inni dhugaa dhufe iddoo gadhiisa. Gaayilli sobaan ijaarame. Yoon si dhiise adagaan biyya hin jirre natti afara dhodhee fuudha. Yoon si hiike malee jireenyaan argadhu moo'edha. Si dhiibnan abbaan koo nan dhalchineedha. Si wajjin jiraannaan immoo bakka kaasanatti abuusu moo'edha deebi'ee. Gaayilli sobaan ijaarame galman ga'u. Wal soba dhaloon. Somni faashina nuti ta'eera. Nan soba hin jedhu amma afaan warra moderni ammaatiin namni muudiin itti qabadheedha. Sobeetiin. Eessa jirti? Waldaan jiran. Eessa jira garuu gabaa. Meerga kee akka waan isin dhageenya kan godhe hafuura sobaati ol kaasimi. Yoo dhokatee jireenya keetti maxxane ganama kana sirraa addaa baasu Yesuus. Meerga kee ol kaasini eebbisa siifan qaba. Jireenya sobaa keessaa Waaqayyo miila kee abutee baasu. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Waaqeffannaan dhugaadha. Kadhannaan dhugaadha. Hojjennaan dhugaadhaan. Faarsinaan bakka waan hundumaa dhugaadhaan hojjedhu. Ay qoyme sobeen mul'adhaadha nam tokko maal godhe nafee akkan jenne maalan godha sobeen mul'adha taayila dhiiftee akkan jenne sobeen waldaadhaaf akkan jenne sobeen ol hin baatu asitti nu sobda yoo ol ba'uu barbaadde soba dhiiseedhaan nama sin jiraate ittin namni ol ba'u nama sobu miti. Nama sobutu ol ba'an seenaa joo. Namni sobu ol hin ba'u gadi bu'a. Abbaan isaanii sobaadha. Inni seexanadha. Dhugaarra namni soba jaallata bara kana. Waan hin argine argeera hin jedhina. Waan hin dhageenye dhageera hin jedhina. Waaqayyo soba ciggaa. Hin balaaleffata. Namoonni tokko waa'ee lamaa yoo dhageessan itti dabaltanii odeessitu hin sobina. Nama si jinaatti garagal adaraa waaqaan sobinii jedhin. Ittimi sirriitti hin sobinii jedhin. Asii yoo gabbaates hin sobin jedhin. Waaqayyo dhiifama naa godhu malee ol sobin. Duran isaa galanii sobu dhaloonni natti lakkaa'in malee. Waaqa naa dhufeedha. Maal akkanatti kan kadhannaarra oolle eessa oolte oduurra oolte kadhannaarra oolle gooftaa Yesuus yaa galatudha
insobina. Hinga sobaan lallabun sobaan deddeebi'un. Meenga warrettan. Barri dhugaa tokko ariifatee anaaf siimaa dhoofoo. Tajaajilaan dhugaadhaan. Kadhannaan dhugaadhaan. Of kenninaan dhugaadhaan. Nama peentee taanaan dhugaadhaan. Waaqayyo nama dhugaa si haa godhu. Wanni cuuphan koo waa'ee Yesuus akka ilaala. Ilaa olicha Waaqayyo. Kan sobni keessa hin jirre. Dhugaa keessa jira. Dhugaa lallabaa. Dhugaa namatti himaa. Gaafa silaalan ilaa nama sobi keessa hin jirre. Ilaa nama fakkeessuun keessa hin jirre. Ilaa nama waliin hin dhoofne. Siinaa jedhani ameen. Ulfaadha ergaa wayiin dubbadha. Barri sobdoonni waldaa keessa tajaajila nama kana booda raawwataaf. Namoota dhugaatu kaa Waaqayyoon kaasa. Biyya keessaa hin kaasa. Merga kolka biyya kana guddisan waldaa kan guddisan eeyye tajaajilli isaan addunyaatti bahee kan deemu namoota dhugaan dhugaadhaan ejjaan ejjeedhaan sobaan sobeedhaan warra irra hin dibne Waaqayyo hin kaafata. Namoota dhugaa hin kaafata. Mee ameen jedha. Barsiisota dhugaa Waaqayyo hin kaasa. Naggaadee dhugaa hin kaafata. Raajii dhugaa hin kaafata. Faarfataa dhugaa hin kaafata. Mee ilaa nama dhugaa ta'uun barbaada warrattan maqaa Yesuusin nama dhugaa si haa godhu Waaqesh. Ol baataa nama dhugaa si haa godhu. Dhugaaf jiraadhu dhugaa dubbadhu. Dhugaaf morma kee kenni. Phexros faa dhugaa irratti du'an. Dhugaa irratti hidhaman. Dhugaa irratti jibbaman. Dhugaa irratti reebaman. Dhugaaf jedhanii fannifaman. Dhugaaf jedhanii mormi isaanii cite. Ol baan malee gad hin buune. Ergaan sii qaba. Yoo yoomte yoomi malee. Yoo hiriyaadhabi malee. Waaqayyo jireenya dhugaa sii baalaaf. Laman bulaa jettee sobin. Hiriyaa koo wajjinan lama buleettee sobin. Lorraa jaana magatii lebeeniyaa. Sobaan jireenya keen geggeessin. Yoo si gane si haa ganu. Yoo si dhiifte si haa dhiiftu. Waaqayyo gara sobaa miti gara dhugaa'eedha. Mee ameen jedhame. Akkanaan jedhu Waaqayyo warra dhugaatti jiraatan dhugaa isaaniin baasafnan. Abeet. Warra dhugaan hojjetan, warra dhugaan deeman, warra dhugaan kadhatan si eebbisuun barbaada. Nama biraan laalin ergaa kee fudhadhu. Waaqayyo dhugaa kee haa baasu baran. Mee dhugaa koo baasaa edhaa iyyaati. Hamma sobni waldaa keessa hiyyaa kana booda. Ameen jettu. Hiyyaa mana keeti. Ameen. Jireenya sobaa kana keessa Waaqayyo dhaloota butee baasa. Ol ba'uun kan ta'uuf warra jireenya sobaan jiran. Eenteedhaati sirriitti beentee ta'e. Qariiboon nagadin. Haraqeen nagadin. Nama dhugaa ta'uun kana iddoo awwaalaaf jetteen dhufii waldaa. Nama si jiraatti gara iddoo awwaalaaf jettee waldaan dhufin jedhin. Ol ba'uudhaaf waldaa kottoodhaan. Namni tokko rakkate iddoo awwaalaatiif. Ayizoo duute masagaajaa nusi awwaalaatiin taatan hin jiru. Inni batiin. Achoo. Asitti illee sharaadhaan isoo ta'e si awwaalu. Achi. Jireenya dhugaa jiraan. Namni dhugaa jibbamaa hojjeta. Ameen jettani. Nama dhugaan hojjetu nama jaallatame nagarra hin macaafarra. Yesuus isa dhugaa lallabuun fannisan. Fannisi jedhanii. Dhaloonni sarara warra dhugaa lallaban warra dhugaa faarfatan raajan jaallatan. Dhaloonni dhugaa warra dhugaa jaallatu. Dhaloonni sobaa warruma sobaa jaallatu. Kottaa warra dhugaadhaan jiraatan taana. Gaafa sana ol baana. Ishee sadaffaa bisheen dhumaa nama akkamitti ol ba'a? Nama garaasaa guutuu Waaqayyo nama amanatu. Namni amanatu cubbuurraa gora. Namni amanatu fakkeessu nakkeessu. Of ta'i jiraadhu. Namni amanate of duuba isaan laalu. Eenteen bara keenyaa jecha laalee gooftarraa kan adda ba'udha. Beela hin dandeenye. Ari'atama hin dandeenye. Akkuma salphaatti gooftarraa adda ba'a. Kan amanatte maqaadhaaf immoo garaadhaaf immoo jireenya bara baraaf laata.
Isa kana sirriitti itti yaada. Naamanaa garaan keessan hin raafamin. Anatti amanaa abbaa kootti amanaa. Yoos ol baatu jedhe. Hin shakkinaa waaqa duukaa buutan. Hin shakkinaa gooftaa si waame. Hin shakkin inni ol si baasuuf jira. Waaqayyo warra isa amanatan irraa dhimma qaba. Warra of amanatan, warra mana isaanii amanatan, warra qabeenya isaanii amanatan. Namoota tokko tokko yoo nani waldaadhaa baay'ee waldaan hin jigdeen. Waaqayyo si malee hin qabu seete. Waaqayyo Eliyaasi maal jedhe? Ana bichaa ta'e gaafa dhu waaqayyo maal jedheen? Si malee nama meeqan qaba? 7,000 qaba jedhe. Namni birrii qabu waldaadhaa baanani konuyi bakka waldaan jigdeen. Innis maal jedhe sooressa ta'e utuu nani waldaa sana adeemu waldaan hin jigdeen. Nama baay'ee jira asillee hin jiru. Taalaan tokko tokko ammoo afuritti biiti. Odoo nani waldaa sana hin jiru ta'e waldaan hin diigaman. Waldaan an eenyuti jo? An eenyuti? Meeqa waaqayyooti jedha. Namni amanatu hin mixiqu ameen. Bubbeen isa raasu. Laa caalaa baagaati. Jechi isa raasu rakkinni isa hin raasu. Irraafaminaa jedhe. Amanadhaa. Iddoo sanan qopheessuu deema malee raawwadhee sin dhiisaa miti. Nan dhufa jedhe. Hin dhufa Yesuus. Akka tureetti nafu Yesuus hin dhufa. Kan dhugaa qabatte dhugaadhuma kee qabadhu eegi. Kan gajjettee jirtu gaduma jedhi eegi. Warri immoo lakki hin barbaadu dhugaas hin barbaadu jireenyas hin barbaadu ottan jabaadhaatti fufaa. Inni gatii isinii kennu hin dhufa. Macaafummaa takkas jedha. Inni waan jallaa godhu jalluma isaa maalaa godhu? Ittaafufu. Inni waan gaarii hojjechuu beeku gaariidhuma isaa hojjechuu ittaafufu. Ani maalan godha? Dafee tan dhufa. Hin dhufa Yesuus. Mee Yesuus hin dhufa jedhame. Mee irkadhu Yesuus hin dhufa jedha. Jaalalleen koo hin dhufa jedha. Nama ol ba'uuf jirutu jira ameen. Afuuraan ol baata kana booda. Akka Phexros haleluuyaa. Akka Phaawulos fa'a samiin sirratti baname haleluuyaa. Mee siiban kadhadha. Kana booda waan jirtu keessaa ol ba'ii. Nama isaa amanatu ol baafata. Nama ol ba'u maaltu godhama? Gaafa ol baatu. Gooftaan karaa Daawit maal jedhee tokkoffaa Waaqayyo gooftaa fayyisaa isaa bira eebba argataa jedhe. Nama ol ba'uuf Waaqayyotu eebbisa. Mana isaa Waaqatu eebbisa. Jireenya isaa Waaqatu eebbisa. Lubbuu isaa Waaqatu eebbisa. Gaa'ila isaa Waaqatu eebbisa. Ol ba'iif Waaqayyoof. Ba'i holqa keessa yaa Eliyaas. Sittan dubbadha. Sittan mul'adha. Ba'i jedheen. Ol ba'e. Waaqayyo wajjin haasa'uu jalqabe. Warra ol ba'u Waaqayyotu eebbisa. Nu amma eebba barbaadna miti. Iccitiin eebbaa kinoo sitti maa jira Waaqayyo ol ba'i siin jedhaa jira. Ba'i waan jirtu keessa. Ba'i. Ba'i Adaamaa keessa utuu hammeenya qabattee jirtu eebbifamuun soba. Utuu jallina yaadduun an eebbifamaan soba. Nama ol ba'eef garuu Waaqayyo har'as eebba qaba. Mana isaa hin eebbisa. Fayyaa isaa hin eebbisa. Gaa'ila isaa hin eebbisa. Qonnaa isaa hin eebbisa. Nyaata isaa hin eebbisa. Bishaan isaa hin eebbisa. Siifan kadhadha. Ol ba'uu kee irraa kan ka'e eebba firri kee sirratti hin eegne. Eebba maatiin kee sirratti hin eegne. Ila namni eebbifamuu barbaadu duwwaan aduukaa kan jirtu. Eebbifamuun barbaada. Manni koo akka eebbifamu. Hojiin koo akka eebbifamu. Gaa'illi koo akka eebbifamu. Karaan koo akka eebbifamu. Umuriin koo akka eebbifamu. Nan barbaada warri jettan ganama kanaa kaasee humni eebbaa tokko si argatu. Afurri eebbaa mana kee argatu. Dhala kee argatu. Mee Waaqayyo jedhame. Na eebbisa jedha. Na eebbisuuf na waame jedha. Maaliif nu waame? Abrahaam ikkoo sin eebbisa ba'i jedhe. Ba'i eessa? Lafa maatii isaati. Qomoo isaa gidduudha. Biyya isaa keessa ba'i sin eebbisa jedhe. Abrahaam gaafa ba'u homaan qabu. Harki isaa duwwaa. Kiisii isaa duwwaa. Haadha manaa duwwaa fudhatee ba'e. Lafoonaa irratti waaqni isaa isa eebbise. Harka kee ol qaafatta. Afurri Waaqayyo akkana jedha. Duwwaati ilaalaa jirtu sana irratti si eebbisa. Ameen jedhi si eebbisa. Mee ameen jedhi fudhadhu. Manni kee eebbifamu. Jireenyi kee eebbifamu. Afurri kee eebbifamu. Hirkadhu yeroo lamaanii nama eebbaati jedha.
jedhi ani nama eebbaati jedhi. Siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Jireenyaan si eebbiseera. Manaan si eebbiseera. Dhalaan si eebbiseera. Gaa'ilaan si eebbiseera. Ol ba'i Waaqayyo eebba qaba. Pheenxeen kan inni eebbifamu yoo ol ba'edha. Asan jira dhee of himedha. Yaa Waaqayyo kiloo asan jira. Natti mul'adho dhee dukkana isaa jalaa yoo ba'edha. Eessa jirta yaa Waaqayyo dhee nama barbaadudha. Nama akkasii Waaqayyo bara hundumaa eebbisa. Yaa Waaqayyo safara keessatti namni kun korramte. Safara namni keessatti firri koore obboleessi koore. Maaltu beeka kana waan si eebbisu fudhadhu na harka waldaa dhufte. Waaqayyo balbala eebbaa sitti dhaabanu. Faarfattoon nameen jedhi sitti dhaabanu. Sitti dhaabanu. Mee balballi eebbaa naabanamaa jedhaa hiyyaatu. Akka ati jettee haa godhu Waaqayyo. Balbala eebbaa sirratti banama. Ila ji'a kana keessa sirratti harraaja. Balbala banameen beenne sii banama. Waan dhageesseen beenne dhageessa. Naaf ta'a kan jedhu ameena jedhu dabalee. Warra ol ba'e Waaqatu eebbisa. Tibbarra kaalle baqa. Ol ba'i. Warra qullaa'oo Waaqatu eebbisa. Warra soba keessa hin jirre Waaqatu eebbisa. Jireenyi kee idduma kalee jira taanaan dhuguma sitti ma nyaattee bulta garuu eebban qabdu. Uffe gaafa waan si eebbise biddeen tokkicha kophaa kee fixxu. Sirraa afee tormuutti dachee nyaata. Si haa eebbisu. Oon ol kaasin abaarsa miti quuftee jechuudhaaf. Waaqayyo bara kee bara si haftee keessatti si haa eebbisu. Umurii si hafe si haa eebbisu. Gaa'ila qabdu siif haa eebbisu. Hojii qabdu siif haa eebbisu. Waaqayyo warra narraa fudhate balbala eebba. Ayyaana jaalurra naa kaa'i. Unateen ani nan eebbifamaan. Atoo ati hin eebbifamtu lakke. Mee nama sitti naggateetiin itti bu'e utumaatiin alaaltuun eebbifamaadhi. Yaa ilaaf. Ittim utumaatiin alaaltuun eebbifamaadhi. Ameen jetta. Ila warra mataan kee gidduutti gad jedhe keessatti otoo hin jedhin naftu. Warra muusiin jedhan gidduutti ilaa hin gargaarame. Ilaa hin gargaaramte. Ilaa Waaqayyo bara fideefi. Ilaa seenaa ishii jijjiirame. Ilaa wayyaa ishii jijjiirame. Ilaa Waaqayyo haala isaa geeddare. Hamma siin jedhanitti fooliin eebbaa. Fooliin nagaa. Fooliin jireenyaa. Mana keettaa qilleessa. የኛ አምላክ ዋቅኒ ኬኛ ዋቀ መቃንሳ ኤብሳ ደረሙላ ፈያ ኬን ኤብሳ ቆና ኬን ኤብሳ በኖተት ሲኤብሳ ጋይለ ኬት ሲኤብሳ ተራራ ደምተ ሲኤብሳ ኛታ ኬት ሲኤብሳ ዋቀዮ ነመ ኤባሲ አገር ብየ ከለገዘት ላራታና ዳላቦሪያ ዳሲያ ወረ ወልዳ ገነት ኤርጋን ሲኒ ዱፌራ ኦልቃሰዳ በልበለ ኤባሲ በነመ ጀዲና እንጀራ ዋቀ ባየ ኬት ወፍራፌ ነመ ገርጋራ ofirraafee biyyaataa nama baay'ee tarkateetti dhufee fayya namni dibataa jirta ameen siin eebbisaa jedhe Waaqayyo ol ba'iif eebba wal argita kan namni maaliif Ameerikaa dhaquu barbaade eebbifamu maaliif namni biyya kana jibbee biyya ormaatti baqata achi eebba jira doolaarii jira suufii gaarii jira makiinaan bitaa lafan bitaachuun deemee achittanii eebbifamaadha. Kanaaf biyya ormaawwa. Siin eebbisa ammas. Naa dhufe gaa. Caaltuu dabaltuu jedhu. Of fudhadhu maqaa kennuu beeka maal godhanirraa. Maqaa gooftaa Yesuusiin biyya keessatti duwwaa taate keessatti argatta. Wayyo gooftaa nan eebbisa. Eebba lafarraaf eebba samiin haa fudhattu namni kun. Haa eebbifamu namni kun. Haa fudhatu namni kun. Mee eebban argadhutu jira jedha. Ila nama dhibbaaf 27 Waaqayyo kana naan jedha eebbaati ilaan argadhatte yaannena walitti si baasa ol ba'uu kee hin argone Waaqayyo ol ka'uu kee hin argone Waaqayyo gara si barbaadone Waaqayyo inni ana kan jedhu ameen nama baay'ee akkana siniin jedhu qabadhu si akkamitti sii ta'e akkamitti hojiin sii ta'e gurbaa akkamitti sii gargaaree waan micoona namaalo mee akkamatti waan si milkeesse jedhanii dhufanii si mari'atu Waaqafan jiraadhe waan na hojjeteetta gaafa ol baatu dhugaa argatta mee dhugaa jedhama
laarajaanaa fagaatoo sekraade lubbuu sadi waaqayyo akka zariinaan jedha dhugaa kee ukkaamamen sii baasa jedhe dhugaa fira harkatti qabame dhugaa obboleessa harkatti qabame dhugaa mana murtiitti si jalaa ukkaamame dhugaati qabdu sii baasa jedha Yesuus warra halkanii guyyaa gara kootti iyyaniif dhugaa isaaniin baasu dhugaadhaaf iyyaarta dibata dhugaa ayyaana dhugaa sagalee dhugaadhaaf iyyaarta namni kan waaqayyo dhugaa sii kenna dhugaadhaan si badhaasa waaqayyo dhugaa isaanii hin baasuu fiiree jedhama mee wanni dhugaa koo haa baasu irratti gadi hin deebisin harka kee biyya hojjettee qabachuu dadhabde biyyatti fiiddee milkaa'uu dadhabde bakka barattee sii ta'uu didette waan dhugaa kee irra taa'e waan irraa dhaa dhugaa qabda jedhee mirga kee dhaabata dhugaa qabda jedhee sii dhufa Yesuus ilaa warra dhugaa qabdanii dhugaan kee mul'ata mee irratti galateeffadhu abbaan dhugaa dhugaa isaanii mul'isaaf asitti waan baay'inaan dhugaan kee ukkaamama achitti garuu dhugaa warra qabantu iddoo argata isheedhuma waaqayyo wal argu eenyudhaan eenyu wal argu barbaaddu sin bara keessan keessatti amma ijaa charchii jirtaniif waaqayyotti maali wal argu barbaaddu namni tokko birrii makiinaa fooqii isaa wal arginaani isheen kaa yaada dhufti yaa waaqayyo warri fuula kee arguu fedhan isaanuma kanaa atis immoo isaan kanatti mul'attaa jedh ol kaasime nama baay'eem narraa jaga nama kana waan naa mul'ata jettee yaanne keessatti Yesuus argita abeet 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 karaarra gaafa tiraanispoortii ila baaftee qajeeltu konkolaataa keessatti Yesuus argita biyya jiraattu keessatti Yesuus argita mana keessatti boose keessatti Yesuus argita mee namni Yesuus arga jedhu ameena jedhu hin argita mana keettee Yesuus laarraatoona magaala baay'aa meeqal kee ol kaasi ani waaqayyoon nan arga jedha mana koo irratti jedha jireenya koo irratti jedha yeroo inni na hojjetu nan argaa jedhe sii kadhachuufan jira yeroo balbala sii banu argi yeroo nama guddoo si godhu argi yeroo nama barbaadamaa si godhu argi yeroo nama furmaataa si godhu argi yeroo xiyoon qulqullittii si galchu argi waaqayyo lafa hirriba keetti sitti haa mul'atu karaa keerratti sitti haa mul'atu lafa oltuutti sitti haa mul'atu mee ameen keenyu namni waaqa arguu dheebotu jirtaa waaqayyo warra jettan eessa jirtattanii aggaawwiti lubbuun koo akka booronni bishaan yaa'u dhuguu yaaddu si yaaddi jedhe hin barbaaddi jedhe namni Yesuus arguu deemtan waldaa dhaqxanitti namni tokko nama argee gala aaree gala Yesuusan argee gala warri jettanii dhuftan waaqayyo jireenya kee keessatti mul'adha jedhana mana kee irratti mul'adha waaqayyo warra narraa mul'ate fudhatee mul'adhu mana isaanii mul'adhu hojii isaanii mul'adhu merga kee lamaan dheeres ol kaase anoo fiteera namni baay'een utuu Yesuus hin argin waldaa keessa taa'a utuu inni sitti mul'ate sila daaddee deemta himimmaan isa waaqessita utuu inni sitti mul'ate akka nama maraatutti fudhattarra har'aa booda siifan kadhadha Yesuusin argi iji kee abanamo argi mana kee irratti argi diinagdee kee irratti argi tajaajila kee irratti argi mana kee irratti argi kadhannaa kee irratti argi maqaa Yesuusin merga keeraa si yaa Yesuus jedhame si arguun barbaada natti mul'adhu jedha jedhi yaa Yesuus si arguun barbaada natti mul'adhu jedha sittaa mul'atu waaqni kee sittaa mul'atu waaqesh ani sii jira jedhe harka si qaba sodaatiin jedhe sittaa mul'atu ila sagalee akkasiin dhagaa warra na eegan salphina argu miti ulfina argu jedhi dubbadhu naan jedha warri na eegan kabaja argu los kilahatos privana dhugaa waaqayyooti afurri qulqulluun akkas naan jedha waan isaarraa sirran deemaa dhufaaf naan jedha Yesuus yeroo tokko Phexros baatu kophaa qajeelan gaafa kana Yesuus biran jiru sanbooda utuun beekamin qilleensatti ka'e
kaleessa guyyaa duraa Yesuus bireera guyyaa salamaffaa biraa sokke waan godhan naman galaana reeru alkani lafti citeera namni xiyyatee isaan oolchu hin jiru bilbilli hin jiru neetworkiin hin jiru garuu galaanni sun galaana nama nyaatudha. Yesuus gara yandaaqootti Yesuus deemaa dhufe waan si qoru jira irran sii deemaa dhufeedha Waaqash hin argita utuu deemaa gara isaanii dhufaa jiru wayyo bakka har'a raawwanne har'a guyyaa keenya miti nuu dhumeedhan garuu yeroo laala ekeraa se'an inni ekeraa miti inni bishaan irra deemaa dhufe ekeraa se'an isa du'a isaan oolchutu gara isaanii dhufe Phexros hin sodaatinaa akkasiin jedhu Waaqayyo namni si sodaachisa barri si sodaachisa jireenyi si sodaachisa ani garuu dhufeen jiru sodaa kee keessaa si baasa sin baasaa jedhe Waaqayyo mee harka kee ol kaasi Yesuus gara koo dhufeedha irra naa deemaa dhufeedha siifaa godhu Waaqash irra deemaa dhufe hin argani qilleessi gabirraa jedhe Yesuus argita kana booda eeguun kee beeluun kee Yesuus haa ta'u mee kootu gaaf tokko je Yesuus si beela'ee si dheebodheedhe biddeen kooti ati bishaan kooti ati namni oo beela hin taa'u miti jiru amma beelli cimaan tokko otoo sin qabateen teessu mana namaa deemtanii kadhattu hin beeloftan waan ta'eef hin dheebottan waan ta'eef namatti gortanii yookiis oo qabaattan hin bitattu suuqitti gortanii hin dheebottan namni baay'een Yesuus hin dheebu Yesuus hin qabu of keessaa baaseera buddeen beelaa faashina dheebaa beelaa waan dachee gadii kana bichaaf dheebotaa jira Waaqayyo akkas jechaa jira warra na dheebotaniif nan mul'adha warra na beelaaniif nan mul'adha amma jennee dhaabannee kadhanneen ga'a galgala kadhanna sirriitti ol jedhaa dhaabadha si dheebodheera jedhi kadhadha nama si cinaa